Haye umathen babaro bafayya nageeni sambadada yoyya dadolle bona bokalle rafti armagetti sana man naga qabdu yoyya sanin jenda malle bonilleen jabaate bon jabahalle waaqe heesa nubasinna gargaarsi guddaan kamisaati sum hadanna umat keen waaqi bon jabahalle irra ambise roob gabbaat baasinna gargaarsa nama irra gargaarsum waaqa caala warri duraan nu gargaaraa turtanilleen galatooma sanin jedha ammallee galatooma gargaarsa keessan waan diqqoo guddoo qabdan akkum qarahaan umat keen yookaan umat keessan biraanejjaadha tanum simtilaamadda duuba akkum seenani yaadum xiiqa qabu dabre maan jennaani as taawurra nami waan warri duuban dhufelleeni akkinni agartee gisum seen dhageeffatu taayoo waltana meegee seena jechuurra yoom yaada gabaaba qabu dabre ergoomti tanaaf yoom qara dhufeenitti cabsee sagantaan keenya guyyaarra sagantaa waan ufiitii jedhan amkurtu asum sagantaa waan ufiitii jedhan agartee haye tura kanya yoyya siin jedha kariibun isaana maayisteriche yaadde atillee naadiyaadde siin jedha yaadda sagantaa waan ufiitii amma eegi saadditan gisa cufii qoommi qabaan yoonni jajjabtuu noolchini saadditan gisa cuf waliin jirraadha sagantaa midhaafanne agarte saadditan waliin jirraadha miidiyaan barbaachisaa beettee guddoo waan cufaan qara dudduubattabne jirra dudduubattafuun kunini cufaan guddoo dudduubatti nu harkifte gartee omidduu lalaallee homakka kalaalee sagantaa kana kan akka jalqabee asirratti bayee haasa'u murteesse agartee gisi ammaan tana kana wanni namii guddoo itti fayyadamee waliin qabaachuu jiru waliin wal qabatee waliin tokkoome agartee wal bira adachuu jirulleen miidiyaa agartee wanni kun dhagamte iyyuu as jala na barreessa agartee wanni namii amma waliin qabaachuu jiru maani miidiyaan ammaan tana gahee guddoo taphata waan cufirratti agartee waan nagaa irratti waan agartee nagaa lammeessitoo irratti waan dhiphuuf bal'inna agartee waan aadaaf afaanii waan guddoo barbaachisa duuba giseet du'amma duri gaaf miidiyaan kun hin dhufini an akka mata hiyyatti loqodaalee oromoo kutaa 11 kee jirani edduun beeku sabab miidiyaa kana am loqoda kutaan 11 tun cufti teettee haasoftu tokkollee haa hin beekne qabu naa galtimaan jennaa yoo diqqaatte 2012 irra jalqabne miidiyaa kan hordofuu jammarre duraan gaaf qarannoo jirsun hin jirtu laayibiin tulleen hin dhumne messenjeriin hin dhumne agartee wanni fi Facebook gubbaa ciisee ammoo komentaa walaayika kulleen guddoo hin jirtu tun cufee eegumsuun dhuftee laayibiin tun cufee eegumsuun dhuftee nu ammoo keessa hin jirru gartee keessa dudduubattabnee oromoolleen akka addunyaatti wal barattee ammoo ataatu osattu oromoon teenallee wal nu barattee afaan wali barattee loqod wali barattee durii bitta oromoo dikkuma afaan garagaraatu ni inni fi agartee ammuudhamma namni duulleen hara hanaan gabbayee gartee waan gosiisaatiif fuudhee miishoo gadboon kana rakkoo boon kanaa qaba oolaa booran qabattee uummata boorana kan akka miitee agamma miidhuma jirtu hagannaaf ageettii wal bir irraa wal tahana haraan qara uummati kun inni gargaarameen hara social media kan namni takko waliin argin bisaan ciisu agartee sab kana waan diqqoof guddoo qabu gumaachee horii agas ga'u isan yoo agartanii hara miidiyaa kan duub miidiyaanii waan akka bu'aa guddoo qabaati waan armattaasee keessa ba'uutiniti kanaafiyyuu miidiyaa kun irra fagaachuun hag namni loqoda keen wallaalchuuf nu geessite beetta nu gam keen ka boorana kanatti waan kan irratti guddoo dudduubattabne jirra qarumayyuu intiran na beetta na duub ijoolleen teenalleen asirra abbaa wanni edhan jirtu nam keessa mul'adhaa agarte waan kamiyyuu keessa mul'adhaa
irratti hojjedhaa saniin jedha gartee namni kennamee agarra yuutuubii harka qabin jiru namni laayivii akkana seenatti waa namatti min jiru agartee waan hedduuni dudduubatti harkifannee jirra haqii qaraatuun gaa haayidha haayoodhaan kaa ule jaajja sun seen jedhi biara wedeen gadda sitti hanaasa hujjir haayinnaani haane maan taannaan jetto kammayyuu an taa'u jira yaa ol ka'eedha fuula ammaan tan teetto ol ka'ee siin hin jenne fuulumteetutti qalbii tante hakkaasii fulumteetutti agartee yaada haqqi hakkaasii fulumteetutti malkan kidhaadhi jechuu malee kayolejii ammin taa'anii siin amma taa kaina hata agartee duuba akkasii tadhaafi hara miidiyaa kanaanii waan guddoo asa hundumne sagantaa waan ufeedhan tokko jira sagantaa sun please nuti hin dawwaliin abada namni gissu bata kan laayivii seentu akka raafu simuutin teettu lee dawwaluutti hin jiran akka waan beekanii haan gartee namni irra dawwalan isan irra cittutti hin beeku yosiin isan irra hacetti taate jalannaa barreessa saniin jedha duuba akkasiifiyyuu waan cuf keessaa mul'annu saniin jedha agartee oromoon guddoon tunini akka malee geetti wanni miidiyaa kanarra hedduu jira miksi dhiyoo tokko sirbaa jaarra gollisa roobaa haa hambooran jaaladhee waan jijjiiradhuun dhabee gostiyyaa onnetiyyaa waaqa keessa addalee kennee fi lubbutiyyaa namni isanii cufin qaabattan isaa sirbisuni doktoriin guddaan oromoo tokko akkasuma mallee aktiivistiin oromoo guddaan tokko tiktok isarratti hojjete ammoo maan jirseeti haraa feesbuuk isalleeni waan inni jedhu hin beeku waan inni jedhu natti maa wanni kun faaru moo sirbaadhe gaafate nama guddaa tokko beekat nama oromoo eegu guddate nullee guddaa yoo akkasii duub namni suniin wanni kun cufmaaf taate miidiyaa hagama miidiyaa hin qabnu ardhammoo guyyaa ardhatti oromoon miidiyaa mataa qabdi ayirtee miidiyaa mataa qabdi shoo garagara mataa qabdi waan tokkollee hin qabnu haraan sila nami waan kan ke aadaaf afaan kan ke loqota kan ke sibeeku danda'uun kara miidiyaa kan duub miidiyaa kan keessa hin jirru waan kan cufur afeen fulaan nami cuftiinu itti wal baratee nami cuftiinu afaan wali baratee aadaa wali baratee gartee wali dhiyaate waan tokko gubbaa jira kanatti nu duuba akka malee dudduuba tabne jira akkuma saniin jedhu suni dur nami fakkeenyaaf nami gurdaan akkasii gabbayee loqota angafticha boorana guddaa kana namni kun maan jedhaa jedha sirba sudhamii inni booran keessa baname daa'imii rimaan saaballeeni hin gaafatu hin beekan agartee nu akkamma loqoti keen nam dhibu akka loqoti keen kun nam dhibu nu loqoti nama nu dhibu maan jennaan nu nam jaliyaane nam ordofna nam jaliyaane laalle baranna warri kaan immoo obboleeyyan teentan irra gadaf kaani nam keen ka jaliyaate waan kadirra baratti hin qabdu similiqeen afaqana miidiyaa irratti miidiyaa oromoo kan cuf irratti guddooniti si qonqon namata akkas jirtu agartee gam gaazexeessitoota illee agartee guddoo dhibiiniti namni tokko af tokko annaan jedhe ansora alahe qonqosa tana guddoo jaaladha qonqosumsa tan calla caqasaa malee waan inni jetto kolleen beeku guyyoo waarii olla akkasuma waan inni jedhi beenu ammoo qonqon tun nu tolti agartee qonqon akka horin baan sagaleen tun nu tolti loqoti kun akka malee nu tola tanumaaf caqabnaa malee waan inni jedhu nu galtu duub maan wanni nami sun jedhu warraan galleef akreef nu jenna kaani quttumaan qaran minu fula jira agartee gam miidiyaa halleeni nu nam keessa hin jirru tanaafuu loqoti keen nami hin beeku agartee waan kennayyuu nami hin beeku tanaaf yoo ati erga tokkollee dabarfate miidiyaa kan keekkeettu waan taasuf kan biyyi hin beektu yoos duuban bijoolleen teen tagari nami akka kiyya kun faati akkam warri oromoon balloon taan loqoti keen nuufaamtu ta'uufi kunno loqoti keen cuf yaballeessi loqotii fi ammoo mallattoo fiiti beekan agartee nami nu dhaga'u duuba namaa walii galuuf jenne cabandha yoo silaa ati loqota kan kee irratti hojjette nam waliin aasofte miidiyaa garagaraa kan rabbanatte yoo gurgurtaa haala dadhabduru karaa yuutuubiitiin karaa feesbuukiitiin instaagiraamiitiin waan kan jira kan cufaan irra baateetiin dubbatte nami loqota kan kee barachaa dhufee wanni ati namni kun loqotuuf hin jirtu amma loqoti boorana yaa diqqaati waan siin jedhan dhaarifatanoon loqoti boorana oddobaan nurra badanii kisan marmooliyaanu ani fi
yoo kun Oromoo Harargee taate yoo kun Oromoo Arsii taate yoo kun Oromoo Wallaggaa taate ani fi cufin dhagaa yoo kun Jimma taate alloqoti warra cufnaa gala xiyyi warraan galu amma maan taree akka warraa galu cabaqa akka warraa galu loqota meeysan ulaala gisee namni keen gurgurdaan tokko tahaan takkichin qabnuun ni miidiyaa rabbaye gam mootummaa ta'an firaata winni haasalaala akka namaa galuuf jedhe loqota ijo ilbi boorana tokko doktorii aa ta'u gartee waan fedhaa ta'u yonni taa'ee dubbatu loqoti isa kan gardi bilaala inni leen sababin akka sochee afaan boorana wallaalee odoon ta'in iyyuu anam loqoti boorana kan qajeelchee haasa'e nan faamanii nan dhagaani akka na dhagaan tocha jedhe achi bulirkis anu wanda kasi benda kana qabatte yoom nama kasi waliin haasa'u takka nami sudin takkaan goddanyoota nam wal beenunin dhuuqam agarte warri sunini yoo at waliin haasoftu Oromaan taan dhibiina yoo at waliin haasoftu akka boorana loqoduuf nami tokko yaaliin godhu nu ammoo akka nama loqola akka yoo Harargee waliin haasoftu akka Harargee taksiin waan keen faamtut achi bul dubbanna beetta agarte Oromoon tokko loqoda walirra hubanna abshire waye akkas akkuma Oromoon tokkuma Oromoon qabnu agarte akka waa loqoda irratti dubbachuu jirtu bakkasi akka haan duub loqon agarte am gisee ijoollee tan sirbitee diitu qammee ka dhuftanii agartan yoo sirbitu akka sirbi kun wal ta'etti ho achitti naa dhagaamu fi jettee achi loqotti duumtanaafiyyuu akkasi duuba obboleessi yoo siigalee namni hin gallee fi guddaa isi siigaluu danda'a fakkeenyaaf fi namni boorana akka walitti dhiyaatu qabaachuu dandeetta akkasuma lafa boorana fa dhuftee jiraachuu dandeetta warra laftan keettaa'u haisaanii walitti dhiyaatu inum galaaf nam cufaan gal hin jennu amma mirgichi namaatiin galu dubbiin tusi miliqiin akkasi kanaafiyyuu anammaan tana akka isan loqota boorana barsiisuun dhumne akka nami heennini gartee miidiyaa kana darame agartee itti dhiyaate duuba akka reefu jirsun wanneenidha sirbi tokko sagantaa waan fi eegenneen dudduubatti sirba Kadir Kottoola abbu waan fi saada duuba jidduulee naasaa deema sirballee dhageeffachaa deemna agartee gisa dhibi beeki miidiyaan qabne nama hormaan eegii gaafnu oran faalleen inum dhufa nam tokko dhellamedha yaadanii naa wanni tokkollee numa keessa hin jirtu rachuun in orannaaf shira jirabbiin jedheen biyya dhibbi ammoo booran babaaroo fafayyaa nageenyi san badhaadha yoo iyya annabisa waliin jirna obsitu diimati sabbogoona miidiyaarra inni isu bakka dhabitan gaasullee argeen abshir abdiin kutsuni nami qara waan ufi irraa Oromoon tokko gisa garii warri wal dammafatee sabfi dammafatee gartee am fagaatee fuula dhibee jechuun yoo ati waan gosaanii maqaa dhooftu maan jetti gandummaatti dubbiin dubbii anaasa jirtu dubbii gandummaatiiniti agartee Oromoon tokko sunitti amanna agartee ammoo nami qarayyuu manufi keessa haa qarafasti badufi haratee midhaaffatee akkasiddum achi gara Oromoo balloollee dhufa nami ufiyyuu wambaan Oromoo do miliyoona 50 dhibi irra daree fi wanni inni bahu dandan jiru eegu ufiyyuu qara wambaan agartee Oromoolle dhuftee wanni itti baati jirtu kanaafi qara nami manufi keessa haa jechuu jira agartee tokkummaalleen gartee wal beekittiilleen uf beekittiilleen jabeennilleen nami namaa wabawulleen qara yeesa dhufu ufirra haa agartee anqara halajjan lafa haye agartee qara hojjaaruuf gay maatiitii yoo gay ollatii yoo gay reerri yoo gay dheedri gaye akkasiin sabbalaallee deebi'ee agartee duuba rooboo gaye Itoophiyaa gaye Afrikaa gaye gara addunyaa deemechuu kanaafi yoo namni waa dhufiillee dubbate maqaa booran jedhe waan dhufiillee dubbate gandummaa akka isaanii jenneef waan kan isaanii jedhe agartee gise garii nami waan nam jala barreessu Oromoo naga gandaa wal qooduun lakkisin hin bilisoomtuu jedha waan fi dubbachuun barbaachisa nami qarfurra ka agartee yoo qaayatan teetiyyuu keessa rakkoon akka kafaayyuu jiraatte achin lakkiftee dhatte tokkummaa
maan jedhu Oromoo guddootaa midhaasuu hin dandeettu. Qarafastii kan keetum kana waltiin dhufatta kan kee jirtuun iyyuu wal sii beekee wal sii qabachuu danda'a. Tanaaf jenna warri gandummaa jettan dubbiin gandummaaniiti dubbiin uf beekuu agartee nama uf ga'e xorma gaa'edha booranii akkasiin nu hubadha saniin jedha. Ammallee sirbi tokko ambooran jaaladhee waan jijjiiradhuun dhabee gostiyya onnetiyya waaqa keessa addalee kennee fi lubbutiyya jedhu tokko sanii affeerra dhiyaadha saniin jedha. Gos balchaanan beeku booran mattoo jaalala dhibanii dirra saakuu kamaasa gamanjala narki harooroo lichoo marattuu surre ruufa irra sanii kenna. Duuba gosti balchaan an beeku booran maddoo jaalalaidha. Booranii gos jaalala gos ulfinni beektu gos jaalal beektu gos kabbaja beektu gos gartee yoo ati bisaan gaafattu aanas yoo baaftu gaaf durii akkan uriin irra nubbayini hasiini akka durii jirtu booran dhuftee agartee saa yoona hallee hin deemtu haanan hin dhugin diqqu bijoolle walta qabanoo keessa siiga qabanii malee jechuudha agartee duuba akkasii jira. Waa dhufii wal bebeessisuuni gaarummaa fi ammeenni fi walitti himuu rakkoo tokkollee hin qabdu akkasitti nu beeka saniin jedha agartee booranii namatti hin bu'u hanam hin tundhee agartee sabisi waliin qubatu hammatee jaalatee waliin qubatu hanam tokko furran dhiibne agartee duuba haqisa tokko amma mala namii as keessa hin jirtu namii hin beekne hin jiru yoo cufi booran hadhanii booran lafirra fudhatanii dhageettan malee booranii nam hadhee takka namii hin dhageen. Namni hadhee yoo hin jedhin booran lafirra fudhatanii yoo jedhan malee booran laf nama fudhatee takka namni hin dhageenye agartee fudhachuu wallaala otoo hin taatiin garuu inni waan ofii jaalata waan naman fudhatu waan naman kajeelu agartee waan isaa guddoo dhabee agartee malee waan nama takka gammatti fudhanne kun cuftiinuu gaaromirra taati kun cuftiinuu kabajaaf ulfinnirra taati akkasii duuba namni dhuga wuldee gisee hedduu waaqa biratti jaalatu malee ilmi nama biratti in tuffatamaa gadi diqeeffamaa haquu fi dhabaa namni dhuga wuldee jechuudha agartee warri immoo dhugarra goree yoo is biratti harmatti namni wal lolu lakkisan jedhu haalleen borda fudhatee haanum reebbata namni lamee wanne walii iyyuu namni waliin deemsun nama wal lole gargarin dhowwu beeki. Nam haanin lolee hayoo kana namni isni waliin deemu faatti gab innillee borda fudhatee reebaachu halcha booran immoo halchaan laala mindaa yoo obboleessi waliin deebi'ee obboleessi isa sudin nam dhibii game abbootee fulaanitiidhaan beeka obboleessi waliin yaa'u jirani agartee atta haadhisa maanta yoo aatisa daba gamtaa yoo teetiif fulaanitii dhabeedhuun yoo aatisaati barbada baawwaldhaanan yoo namni sun dabsatee buusallee namsu jalatti hin dha'u qabeerra haasee gargara kisiin miidhamni toche dharaan nama gamte deeman kan keetii galii yoo deemta malee halchaan booran keessa hin jirtu sun cuftiiru jaalalu irra gartee kabajaaf ulfin inni waliin qabirra atta yoo namni dhufee arrabsi yoo namni dhufee abaare illee namni sibirtaa'u namni bir jiraati abbo dhageetta waan namni hunnaan jedhu yoo dede abbo dhadhayee garta'e sodaa sitti hin fakkaatin agartee waan cufa aadatti guutata. Yoo nama rabsuu fedhalle aadatti guutata yoo nama dha'uu fedhalle aadatti guutata abboo garta kan jedhin sittin ce'u agartee dhugarratti akkas hundaa'ee dhuga buldeema warri dhuga buldeemu kun ammoo gisee hedduu akkuma reefu enne waaqa biratti jaalatamaa ilmi namaa biratti ammoo tuffatamaa jechuudha agartee dhugaan inni qabatee deemsun inni maan akka baateef maan akka tochiti maan akka gargaarti hin beennaa walumaan beennaa jechuudha. Rabbiin jajjabeessee uf nu barsiisee keessa nu baasinna wanni gari waan itti keessa ba'uu dandeettu wanni gari waan namni adeemsee gartee nama sirraa'uu dandaati waan haga jiraniyyuu sirran maxxansaniiniti agartee fuula jirtanii namni keenti qayyaan jiru ka booranaa ha asir jirtan akka moona teennatti wal qabadhaa agartee waan keessan jabeeffadhaa san jedha uf beeka agartee agum jirtan cubisan sila angaf agartee gosan gafa hanamaan deemu maltetti ammoo isanii dudduub nama macarrasha nama yaatan agartee dudduub nama yaatani
uf beekaa dammaqaa haa isan sila nama yaa'u malee nammata Oromoo ta'uu malee agartee namni mata akkisan matan taan isan ta'uu san dhowwelleen hin jiru isan ubat waan cufaan duubatti harkifatti saniin jedha duubatti harkifatina haa hordofilleen duuluma nam keessin dhufatina agartee haa yoo gar guddina isan muummellee hin qabdanii yoo gar barnootallee amma barattanii jirtanii akka durii hin jirtanii agartee wanni sanbata qaqqafatanii nam jaliyaataniif hin jirtu booranii agartee haada Oromoon arfuun UNESCO galmooftee maqaa guddaa qabdu kan namtisse eegee armaan ga'e akkisan hangafa Oromoon guutuun isanii beetti agartee nam guuttee nam dur deemte nam dur hin deemin siin jedhin jiru eege namallee suma deema filatee dadhabaa duubatti haftee gogeessa nama keessallee sumatti danda'ee deeme agartee duuba akkasiifiyyuu dudduubna malee yaana hanam keessa mul'adhaidha tunini fedhii onne tiyyaate anatu tiyya sabii kun jabaatee gartee akkum biyya wal qabatee waan argate beekee waan dhabe beekee agartee isa akkasi chochofedha fedhiinti guddoon suni agartee fakkeenyaaf amma maan dhabne maan argan agartee maanti lafteen ta'uun guddachuu dhowu dhibii maan agartee taa'anii harka nama callallee eeggachuuniti harki nama qaraa gaafa walii nam gan qabu yoo namni fakkeenya si dabse atilleen uf hin dabsitu in kaata agartee wanni amra lafteen tayyootiin akkan kee deemte argitu daba gam ilaatiin laaluu hin dandeenye fakkeenya misoominni sila hara mootummaatiin argachuu malee kan inni argatiif maani tanarman lafaa wanni sila uumati kun tolfachuu malee ammoo kan illeen hin tolfatiin maani gargar baafne laal agartee yoo laallu waa hedduu nama mul'ata agartee ammaaf ammoo gama uummata keenya hayyoo dubbadde waratu wal guyyaa wal qabadhaa sanii jedha agartee sagantaa waan ofii waan jenneefi komentoorii tokko wanneneefi waan moona teenna gam moona teenna kan calla irratti kadhee dubbachuu fedhatanaafi akkas jedheeni sulleen armaana gana gartee jabaadha hawa wanni nu armi irratti wa dubbachuu haramii wanni kanaan jenneefi yoo atin akka namii walti qabamtee nam walii nama argatte nam walii waa sobsiif argachuu dhabuu dandeetta haramii diyaa kanaan ammoo namuu tafi seena tafi duuda tiyyaa fedhan dhufu agartee yoo dhufu kana ammoo yoo ana tarma dubbatta kana hara gabaabani nam biraan gaachuu dandeetta agartee tanaaf teenne dubbannaa keessattu ijoolleen moona teennaa waan ka sheer godhaa wal biraan gaa agartee wal dadammassaa guddin irratti agartee akku sabii kun dammaqee waan dhibila kisi oolan akka tulleen cuujja dhufti inni hin miidhamne agartee hanqinni keenalleen guddaa agartee gisa cufayyuu wanni yannu nam callaa qabu hin qabnu ufiyyuu chochoone waan chochoon irratti nama alachuu qabna agartee akka sabii kun dammaqu suuwwati sila akka inni waan dubbachuu jahan dhagaan fedhu agartee warri akan waan dubbachuu jahan akka inni dhagaan fedhu warras jiruun itti baddee jira silkii waan kanaaf qabaatee dhaga'uu dhabuu danda'a ammoo nam tokko lama doota keessaa tolle boorana keessa nami hin hordofne hin jiru yaada walii hin tuffatina yaada walii hin diqeeffatina walii hin tuffatina wanni nu akka malee banneen tokkoffaa watuffannaa nami kun cuf walirratti garni yaa'ee mul'atatiin gartuu walirratti ammoo nami cuftii nu gartee nama gurguddaa fakkeessaa ammoo namuun beekan suma nami kan cuf walum qixaa nami walii qixaa hin danda'u nami walirra yaada qaba agartee nami walirra wawubata agartee habaratee baratiin jidduu lamaan aki nami tolubatu wawubatu wal dhaba walirra jira agartee duuba akkasii nami tokko irree qaba tokko beekumsi qaba tokko horii qaba waan warri hawa qabu ha beekumsi qabu ha humni qabu yoo walti gad dhufe waan tokko tolfachuu dandawa agartee wanni inni tolfachuu dandeenye hin jiru uummati kuni uummata humcufaa miidhame oola miidhame agartee ta'oola waaqan dhufeeni agartee hanqinni guddaan sila oolataniirra akka dandamatan abbummaan sila uftachuu iyyuu guddaattirra hafa wanni isin sila tolfachuu malee agartee waan guddoo jira waan dhugamu asirratti dubbachuu hin dandeenyu fula jirtanii tokkotaa wal qabbadha taamma dabartee nami huyyoboon kan irra afe bonis lalleefuu inum dhufuumama oolan kam dhuftu turi dhiyaadhi umriteen takkeessa kam ishee kam dhufuu jirti artam malee ayadi ko tokko waaqii lama sadii gayyaa fageenti wal taante roobdu nami waan kaayyaayyuu dedhee si lalleefuu num dhufti
agartee akka mora kontu yoo dhufti oolan akkanatu yoo dhufti akkisiin uummata kana kammal miin agartee nami malu fidhaatee jiraachuu danda'a. Agartee nulleen uummatum sun keessa baane baaddiin sun keessa baade ardu fulaan taa'u jirtan teenna hawaa roobii lama sadiillee walubaloole in dandaman. Akka warra fakkeenya baadiyyaa jiru kun daddafee namii agartee rakkoon akkasii sunirri hin kortu gochi baadiyyaa hin qabne hin jirtu namii baadiyyaa hin qabne hin jirtu baadiyyaalleen ammoo fuula jirtutti horsiifatee bultootillee ni nun jirtu qonnaan bulaallee ni nun jiru oolan ni nun dhufammaa addiqoo akka oolantu yoo dhufta akka maanta namni kan hin miin amma namloon 300 faan irra du'anii jira. Agartee namloon 400 faan irra du'anii jira. Agartee nami sun yoo sila uf beekee agartee yoo nin beennellee nami beek karoora kaayefi nami beek mala kaayefi ittime inni nuyyuu olla tokko lama oriin sunini orii sila yeroo oolan akkanaatu dhuftu malkaayyuu nam dabarsuu danda'u. Isa iyyuu bira dafra jechuudha. Yoo inni irraa kun kun ittiin dhufne solfatee agartee horan nami kenna takkan nama woo hubachiis nami walirraa woo hubata agartee nami beeki akkanumatti itti kanami lafa kaayee jiruu fi tan jijjiiru waan argirra jijjiiramaa deema. Atoo jaraasum sun keetteetti yoo nam wasitti min qabne yoo nam si keet deemetti waan nam tuutoltu kun fakkeenna si garsiisa wasitti min qabne agartee ati jiruu tamu fi keet jirsun calla jiruu seet malee jiruu dudduuba tafti dhibin beektu agartee nuu nam dirkee jiru hala feddur yaa'ee waa argu kunini yaayyuu wagarre agartee akka waan dhabnin been waan arganin been waan duubatti nafnin been agartee maan innaan labbiyya keeyyaane fulee edduwaa yaane fi waan lafti teentu irra fittatu yoo tolchuu dadhabna malee yoo midhaasu dadhabna malee garuu hin been waan irra fittati agartee jiruun nama maan fakkaatti agartee namni akkam jiraata duub warri baadiyyaa kee jiru kunini yoo ati hubannoo warri baratun kee deeme hin kenninii fi yoo warraati jiruun dasaalleen tamorri jiraachuu jirsun namni akka dasa jiraachuu jirullee gartee warrum itti fakkaatti nin jira warri horsiisulleen hedduu jira. Warra kun kan yoo boni dhufu orum waliin akka miidhamulleen hedduu jira. Ammoo ammaan ta'wanni sun yadiqqaatte fuula cukeessallee yoo odeeffatte gurraallee heettee odeeffattullee waan garagara laaltullee jaarrabnu kee jiran keessa wanni sun yadi diqqaatte. Agartee wanni gam keenna kana callaatti wanni dhan jirtu isan namni diqqaan sab kana habarattanii agartee dhageettatti qabdanii hayoo kaan isaniyyuu hojjettoota mootummaa hayoo kaan angoo akka qabdanii hawumat kana wagargaaruu dandeettanii agartee gisee bona calla iyyuuniti. Amboon kana iyyina iyyuu baanne agartee miidhame nami dabre saaddeem jirtanatti yoo waan argatti midhaan diqoo qabdu yoo taasaan lam qabaa tokko irramaa saffarteen alatti jijjiiramee adgisa tanan namaa kennitu hin jiru. Jijjiiramii yoo akka namni hin doon tochiite malee amma jijjiiram tochuu hin dandeet. Attaa dobor jiiram ganni roobellee malaaf mariin teessan gargarcitu malli. Gisee amma rakkoon galtu jedhan nami horii. Yeroo diqumta kan bokkaa roobne mi waan kaayee jala dachee agloon huqqatanii haancuun mi faanum yaadu waan tokko hin dubbanne gaaf isaan reeffi qayaa jeesaan mi ganam waan horii kana dubbata. Akkanaaniti agartee wanni omeddoo jira kana mi tolfachuu danda'u. Waan sulle irratti faladha saniin jedha walumaan yoo dandeen fala heennaa hara nami wayiin hubatu waan dirrabeennu namatti nimnaa agartee nulleen anilleen beekee baaddium keessa dhaladhee baaddium keessa guddadhee agartee teessumam namteen tan waggaa hedduun dura jechuun loon diqoon qabbee hoolan narra fuutee agartee qollee guutuu kanallee ta'ee beeka beekta gaafas horii jira alleen gaafas diqoo horii agijaa tokko qaba loon agijaa haandura hiyyachuu beekan hin beektan namii mataa qaba moona fi qaba. Loon kaani bonii narra tochee fulum warkeenna qubadhaa tokkotti wanni an dhura hidhaa eegaa cuftiinuu heennuma kenna bananta wanni maqa hiyyaan dhaata tokko. Agartee an horiiyyuun qabu dira baqadhaa edee haya keessa dira keessa galee gaafan dira galu warri an keessa dira galee agartee akka waan ani badee akka intala baddeen na laalanii turanii. Galata waaqa waaqin talbaddinan tolchine arda warsun cufa matana tolchi duub garte galatisaati garte wannin duuba yoo nami carraaqa tattaafate nami muluun diraggalaa hojjedha nu jechuutti hin jiru diriin yoo baaddiyaan hin jirre hin jiraatu diriin yoo baaddiyaan hin jiraatu ammoo waan tolfattan suni qabeenyi keessan harkatti san hin badin nami loon dhibba irra obbaa nami sun hin nyaan wayarran qayyaran
agarte ufiyyuu nafisattu nyaanni agarte keessa qalate nyaanni gurgurate nyaanni gannattu loon tokko keessa gurgura mul'ata agartu dirran qabu keeyyate lafan qabu waan tokkoon jaarrate man tokko dir keessan qabu keessa gurgurate torii tokko baankiin qabu agarte duub loon kudhan narra du'e loon 20 narra du'e loon 100 narra du'e yoo namni siin jedhu gogaan nam golgola boorani looni akka biyyiti beese baankii qusat looni moona qusata agarte baankiin isaanii loon suni jireen isaanii illee loon suni waliin jira agarte akkan irraa jijjiiramani akka malee dansaasaniin jedha warri silaa waan kan akkan itti himu akkuma tamree fedhe silaa dhaga'u malee waan kan dhaga'uu hin danda'u. Maaliif dhaga'uu hin dandeenyinnaani hin beektanii baadiyyaa jiraata silkee kanaatu hin qabu ammoo warri silmaan isa tan ni barsiifate dhaga'uu jirti warra keessanii gorsa saniin jedha mal'aa saniin jedha horii walii qabanii akkatiin waan akkasiin hojjetu hin jiru namni cuftiin mata feetti warri feetti waan ofii dammaqee wanni namni qalan beekni hin jiru agarte booranii adoo fin baratiin isa barsiise agarte adoo fin baratiin isa barsiise qoraan isan cabsaa agarte yoo horii waan qabguma isan qabsan barsiisan ammoo eegi dirakkaatanii hojii teessan qabatanii galtan olla sun dhaxxanam yara guddattanii keessa namni heen kun hedduun akkasi warri dirkan kees fakkeena kan waliin jirru godira boodin boorana hamunu kee jiru ijoolleen naf diraa diqqo maannaan boorani qara dirkee guddoo hin jiru agarte inni qara baadiyum kee jira baratee mucaa eegi guyyaa qara yuunivarsiitii gala dawjiin qabatinu warran qata agum diqqoo achi deddeebi haan gartee achi deddeebi suni guyyuma amma deema haa korifa baasaniitiif jaarolee jala kan jejjetti eegi geette hojii qabatte tawarru fi qaafatti diqqoo lakkoofsan akka malee diqqoo haa akka nam baratetti uummati wadoon barate warra barsiisuuni akka jiru warra jijjiiru bokortuu yuuniti jiru nama beese callaan hin jijjiiru beese callaan hin jijjiiru yaadan hin jijjiiru danda'a abboo akkana mala loon kudhan qabda loon kudhan nan kan shanan kan lakkisi laftillee diqqoota horiin dheedu jiru agarte lafti dheedumsa ta'a akka duriillee hin jirtu horiin kun yobbonni tokko dhufe miidhamuu danda'a wandoonni kun hin banne shan lakkisi shan gurguradhiilleen bee mala inni nama dhaga'uun beekamu buranillee waan akkana irraa guddoo nama dhaga'u fal jajjaba fedha agarte amansiisa jajjabdu fedha akkasiin irjirtuun fakkeen garaagaraa amma keessattuu gisa akkanaa tattan kanneen akkan tattahan agarte tokko taatanii waan akkana irra bobbaatan isaniin jedha sirbree yookaan isanii edhetti.